Tole, ifama gaa ibsaatuun irratti badee ture. Naaf galcha. Itti gaafatamummaa abbaa manaa keessatti ilaalaa turre irraa tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 7 irratti maal jedha? Akkasuma isin dhiirota nanaa dubartoota keessaniif beekaatii wajjin jiraadhaa. Walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennamutti galuuf waan jirtaniif, walii wajjin jireenya isa tola isiniif kennametti galuuf waan jirtaniif, jireenya bara baraatti jechuudha. Galuuf waan jirtaniifi kadhanni keessan gufuu argatee akka hin ittifamnetti dubartii keessan akka gar tokkoo dhagna keessanii isa dadhabaatti ulfina kennaafidha. Ilaala, kun amma dubbii baay'ee barbaachisaadha as kan jiru kun. Walii wajjiniin jireenya isa tola isa Waaqayyo isiniif kenne sanatti galuudhaaf waan jirtaniif jedha. Warri dhiirotaa akka dadhabaa qaama keessan isa gar tokkoottidha. Dubartoota keessaniif yookaan immoo haadha manaa keessaniifi ulfina kennaafii jedha. Ulfina kennuun haadha manaa qofaarraa eegama miti. Yeroo tokko warri dhiirotaa ulfina kanaa dubartootuma qofaarraa eegu, dubartoota qofaarraa barbaadu. Ulfina kan kennu dubartoota qofaa miti. Abbaan manaas haadha manaa isaatiif ulfina kennuun isarraa eegama, barbaachisaadha jechuudha. Akka gar tokkoo qaama isaa isa dadhabaatti. Fakkeenyaaf gar tokkoon qaama keenyaa yoo dadhabee, gar tokkoon qaama keenyaa dadhabe jennee ofirraa murree hin gannu. Isuma dadhabe sana jaallanna. Akka waan inni dhimma nuu baasuutti. Akka waan inni dhimma nuu baasuutti. Jaallanna jechuudha. Harki keenya kun ammatu cabee hojiidhaa alaammatuu ta'eeti isuma cabaa sana akkas goonee dhuma jaallanna, garuu dhimma nuu hin baasu. Isuma dhimma nuu hin baasne sana akkuma jaallannutti jedha. Akkuma dhagna keessan isa gar tokkoo isa dadhabaa sana akkuma jaallattanitti akkasuma haadhota manaa keessanii fi ulfina kennaafii. Kanaaf warri dhiirotaa dubartoota isaanii yookaan haadhota manaa isaaniitii fi ulfina kennuuni barbaachisaadha jechuudha, warri dhiirotaa jechuudha. Inni sadaffaanii gaheen abbaa manaa keessatti inni sadaffaanii abbaan manaa haadha manaa isaa jaallachuu qaba. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 19. Qolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 19. Mee haa dubbifannuu walumaanii. Boqonnaa 3 lakkoofsa 19 akkana jedha. Atis abbaan manaa haadha manaa kee jaalladhu, ittis hin hammaatiin jedha. Atis abbaan manaa haadha manaa kee maal godhii? Jaalladhu. Ittis maal hin ta'iin? Ittis hin hammaatiin jedha. Abbaan manaa haadha manaa isaatiif kennuu kan irra jiraatu jaalaladha. Dubartoonni yeroo baay'ee warra dhiirotaarraa, warra abboota manaarraatii kan isaan barbaadanii jaalala argachuu barbaadu. Jaalalatti gammadu irra caalaa dubartoonni bakka. Dubartoonni sin jaalladha ittiin jetteenaan kiiloon ishee hin dabala. Jaalala barbaadu irra caalaa lapheen isaanii jaalalaaf gammada. Jaalalaafiti lapheen isaanii jaalalatti boqota irra caalaa jechuudha. Kanaaf dhiirotarraa kan eegamu maaliree haadha manaa isaanii jaallachuun murteessaadha jechuudha. Jaalala jechuun immoo yeroo baay'ee jaalalli karaa baay'ee ibsama. Karaa baay'ee ibsama jaalalli. Fakkeenyaaf amma namni tokko ammas sin jaalladha jedha. Jaalalli sin jaalladha qofaadhaanis immoo miti. Dubartoonni tokkosii bakka akkanuma yeroo hundumaa abbaa manaa isaaniirraa dhaga'anii kan isaanitti tolu jiru. Jaalala afaan qofaadhaan itatti yeroo hundumaa sin jaalladha, ani sin jaalladha tamti bultee kaate. Jaalala jechuun isheedhaaf yaaduu, dadhabbii ishee keessatti gargaaruu, haala kam keessatti yoo taanaanii isheedhaa wajjiniin itti fuftee jireenya gammachuu qabu jiraachuu.
malee saatii bultee kaatee lafa dhiyee bari'u sin jaalladha bilbilaanis hello ani sin jaalladha qaamaanis yoo argite ani sin jaalladha bakka jaallattee wajjin jiraachaa jirtas jaalalumayyuu kan mul'isu maanni wajjin jiraachuu keeti jaallanne taanaan maal dirqama miti ko walii wajjin jiraachuun sinuu jaalala keessa jira jechuudha walumaa wajjin jiraachuu sana keessa maaltu jira jaalalatu jira sababa kanaafi jaalalli kun egaan bifa baay'eedhaan kan ibsamudha afaaniin sin jaalladha yoo jedhames cubbuu hin qabu yookaan wanti hin qabu garuu jaalalli afaan qofaadhaan immoo ni ibsamu afaan qofaadhaan ni ibsamu jaalalli gaan hidhaa waan hundumaatidha jaalalli jireenya gaa'elaa keessatti mi'eessituu gaa'ilaati jaalalli abbaa manaa qofaatu jaallataa lakki haati manaasa jaallattu addumatti waan gahee isaanii isaan irraatii eegamudha malee lachuu isaaniiyyuu wal jaallachuun dirqamadha haati manaas abbaa manaa ishee jaallachuun abbaan manaas immoo haadha manaasaatti jaalalatti agarsiisuun jaallachuun murteessaadha jechuudha addatti garuu irra caalaa abbaan manaa haadha manaasaa kan inni ittiin qabachuu danda'u wantoota kana sadanidha jechuudha kana sadanii alattis immoo kan biroon jiraachuu ni mala tokkoffaa irratti maal jenne ofiisaatiin beekee haadha manaasaa gargaaruu qabaa deeggaruu qabaa kunuunsuu qabaa itti gaafatamummaa isaa ba'achuu qabaa jennee ilaalle lammaffaa irratti akka dadhabaa qaama isaa isa gar tokkootti ulfina kennuufii qaba haadha manaasaatii fi tokko haadha manaasaa kana maata bakka akkuma nama jechuun maallaqumaan bitee wayiitti warrumti maallaqaan bitanii nama hojjechiisan illee ulfinaanidha sooriidha dhiifamaadhaati kabajaanidha isaaniiyyuu akkuma kanaatti illee ni ilaalu tokko ulfina kennuufiin murteessaadha dhalli namaa kamiyyuu taanaan ulfina yoo argate homaa tokko miti ulfinni sun immoo ulfina isaa waaqayyoof laannu ta'uu hin taane ulfina namummaa namaatiif namaaf laannu kabaja namummaa namaatiif namaaf kennamudha sadaffaa irratti haadha manaasaa jaallachuu akka inni qabu ilaalle jechuudha itti aansinee gahee haadha manaa ilaalla gahee haadha manaa haati manaas egaa akkuma kana gahee mataa ishee ni qabdi gaheen haadha manaadhaa maalii kan jedhume walii wajjin ilaalla gaheen haadha manaa abbaa manaa isheetiif abboomamuudha inni tokkoffaan Efesoon 5:22 gubbaa irratti maal jedha haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiifis haa abboomamtu jedha abbaa manaa isheetiif abboomamuu kan dandeessu yoo gooftaa Yesuusiif abboomamteedha Yesuusiif hin abboomamne taanaan abbaa manaa isheetiif akkamittiin abboomamti abboomamuu hin dandeessu jechuudha abbaa manaatiif abboomamuudhaaf inni jalqabaa Yesuus Kiristoosiif abboomamuu danda'u bitamuu fi danda'u Yesuusiif hin abboomamne taanaan dubartii Yesuusiif hin abboomamne ganaa fuudhee anatu ishee abboomaa anaaf abboomamtii waan ishee irraa eegu tokko hin qabu jalqaba Kiristoosiif abboomamuu itti aansitee immoo abbaa manaa isheetiif abboomamuu lammaffaa irratti jechuudha akkuma Yesuus Kiristoosiif abboomamtu akkuma Yesuus Kiristoosiif abboomamtu inni jedhu kuni Yesuus Kiristoosiif abboomamuu qabaachuu ishee kan agarsiisudha hin abboomamne taanaan Kiristoosiif hin abboomamne taanaan miira isa kamiiniti abbaa manaa isheetiif abboomamuu dandeessu jechuudha Qolaasaayis 3:18 irratti maal jedhaa gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'utti haati manaa abbaa manaa isheetii fi haa abboomamtu jedha maal akka ta'uuf gooftaa duratti fudhatamaa akka ta'uu fi haati manaa abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu jedha gooftaa duratti jireenyi namaa fudhatamaa ta'uu kan danda'u namni yoo walii isaatiif abboomamedha walii isaatiif abboomame abbaa manaa isheetiif haa abboomamtu jedha akkasuma Tiitoo 2 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha dubbiin waaqayyoo maqaa gadee akka hin godhannetti warra of qaban warra gaa'ela isaaniitti amanaman
warra mana isaaniitiif ba'eessa godhanii eeggatan warra abbaa manaa isaaniitiif abboomaman akka ta'an gorsiidha. Dubbiin Waaqayyoo maqaa gadhee akka hin argannetti warra of qaban warra ba'eessa godhanii abbaa manaa isaaniitiif abboomaman akka isaan ta'aniif gorsiidha. Jireenya keenyaan dubbiin Waaqayyoo kun maqaa gadhee argachuu danda'a. Jireenya nuyi jiraannuunis immoo dubbiin Waaqayyoo maqaa gaarii argachuu danda'a. Dubbiin Waaqayyoo akka kabaja argatu, dubbiin Waaqayyoo akka nu biratti ulfina argatuu fi nuti ofii keenyaatii fi dubbichaaf ta'uutu nurra jiraata jechuudha. Dubbiin Waaqayyoo maqaa gadhee akka hin argannetti warra gaa'ela isaaniitiif amanamoo ta'an akka isaan ta'anii fi isaan gorsiyeedha. Eenyuun? Dubartoota. Dubartoota qofaa otoo hin taane dhiironni illee jiru dubbii kana keessa jechuudha. Okay, akkasuma tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 1 dubbifannu maal akka inni jedhu mee ilaalla kutaa sana keessatti. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsi 1 akkasumas isin dubartoota nana warra dhiiraa keessaa kaan dubbii Waaqayyoo hin amanne yoo ta'an iyyuu isin waan tokko utuu hin dubbatiin amala isin warra haadhota manaa isaanii taatan agarsiiftaniin akka moo'amanitti abboota manaa keessaniif abboomamaa jedha. Waaw! Fakkeenyaaf dubartiin tokko dhiira hin amanne abbaa manaa hin amanne yoo qabaatte maybe akka carraadhaa yoo jiraate jechuudha. Abbaa manaa hin amanne yoo qabaatte abbaa manaa ishee sanatti maal gootudha? Amala gaarii itti agarsiiftuudha. Amala gaarii kanaanis immoo abbaa manaa ishee sana maal gochuu dandeessidha? Bitachuu dandeessi. Abbaa manaa ishee sana qabachuu dandeessidha. Amala gaarii ittiin agarsiifne taanaan inni silumayyuu hin amanne waan ta'eef dhiisee deemuu danda'a jechuudha. Dhiisee deemuu danda'a. Ishee dhiisuu danda'a. Inni silumayyuu maal keessa hin jiru? Hin amanne sodaa dubbii Waaqayyoo keessa waan hin jirree fi ishee irraatii adda bahuu danda'a. Isheen amante garuudha. Isheen amante garuu amala gaarii yoo abbaa manaa isheetti agarsiifteedha. Abbaan manaa immoo amala gaarii kee kanaan iyyuu bitamee jiraachuu danda'aadha. Yes, amalli gaariin nama bita. Nama kan ittiin bitan amala gaariidhaanidha malee humnaanis miti, beekumsaanis miti. Amala gaarii. Amala gaarii. Amalli gaariin afaa gaarii caalaa jedhamti. Oromoon gaafa mammaakuu firoota ko. Mammaaksa kanallee baay'een beeku. Amalli gaariin afaa gaarii caalaa jedhu. Kanaaf amalli gaariin baay'ee murteessaadha jechuudha. Akkasuma lakkoofsa 5-6 meenan dubbisaa. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 jechuudha. Bara duriitti dubartoonni Waaqayyoof qulqullaa'anii isa abdatan akkasitti abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turanidha. Maal gochuudhaan? Abboota manaa isaaniitiif abboomamuudhaan of kuulaa turanidha. Dubartoonni tokko tokko bakkeedhuma kanatti kokkuullatanii bakka nyaara kana qanaddabuu maal jedhus nyaara kanarraa haadanii kokkuullatanii babbareedanii hidhii kana diddibatanii waan fuulatti diddibatamu kana diddibatanii dhiqatanii shittoo isaanii fuunanii godhanii ofitti afuufanii of urgeessanii kana gochuun isaanii gaarii ta'eetu jiru. Maala godhan egaa kana duukaa maaltu jiraatudha? Abboomamuu na jiraatudha. Abboomamuu na jiraatudha. Abboota manaa isaaniitiif ana maati manaa koo yoo of koolte naannatti tolti malee homaa tokkoyyuu waan na hinaafsistu hin qabdu yoon itti gammade irraa kanaaf. Haaliifi dubartoonni tokko tokko boosettii ta'aniidhuma kan of hin qabne yoo ta'e kan callisanii moo of gatanii tokko tokko amma heerumeera maal sechi moo jettee dhumatti dosoreedhuma taatee madeemti yeroo hundumaa bakka dosoree. Dhuguma dubartiin tokko tokko heerumteennaanii bakka maaligaa sila heerumeera abbaan manaa koo sichi deebi'ee na jibbaa sichi deebi'ee na dhiisse jibbuu danda'a maal beektamaa? Of hin gatiin malee. Of hin gatiin. Dubartoonni maal ta'uu hin qabanii? Of gatuu hin qabanii.
heerumee irratti of hin gatiin calliste gadhii bakka tokko mushkilaadha dhugaa rakkisaadha. Abbaa manaa isaaniitiif akkuma of kuulanii maal isa godhanidha haa abboomamanii fi seera. Of kuuluu duwwaa ishee immoo gatii naan qabu hin abboomamtu yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsa 6 irratti akkana jedha. Saaraan akka Abrahaamiif abboomamaa gooftaa ko jettees isa waamaa turte ammas isin gaarii yoo gootan doorsisa tokkos hin sodaattan yoo ta'e ijoollee ishee ta'uu keessaniidha. Saaraanii abbaa manaa ishee Abrahaamiif abboomamaa fi gooftaa ko jettee akkuma isa waamaa turte isinis gaarii yoo gootanidha. Gaarii yoo gootanii ijoollee ishee ta'uu keessan. Ijoollee eenyu? Ijoollee Saaraa. Kana jechuun amala ishee sana agarsiisu jechuudha. Amalli Saaraan abbaa manaa isheetiif qabdu gaarii ture. Hin kabajjii gooftaa kottee waamtii ulfina guddaa laattiif. Ijoollee ishee ta'uu keessaniidha. Okay, isin hin ga'uu ijoolle. Haa ta'u mee waanuma tokkotti isinii dabaleetanii goolaba. Bitamuu fi qabdi. Bitamuu lammaffaa irratti jechuudha. Abboomamuu, bitamuu. Abboomamuuf bitamuun gargariidha. Harka isaa jala of galchuu. Bitamuu jechuun guutummaa guutuutti jireenya ishee sana dabarsitee harka abbaa manaa ishee jala of galchuu. Bitamuun. Dubartoonni abbaa manaa isaaniitiif bitamuun barbaadan taanaan heerumuu yoo dhiisan gaariidha. Ganaalatti abbaa manaa ishee irratti hidhattee girrii kaastii yoo ta'e hin bitamtu yoo ta'e heerumuma yoo dhiiste gaariidha. Hidhattee ofiis rakkattee qaama kan biraa tokko hidhattee rakkisuurra hin bitamtu taanaan heerumuu sin barbaachisu isiin. Dubartiin tokko abbaa manaa ishee bituu barbaaddi jetti babaastee rifeensatti facaastee jettee mati doorsisteefaa bulchuu barbaaddi lakki. Uma bulti malee hin bulchitu. Walumaan ta'anii immoo mana isaanii immoo bulfatu. Akka seeraatti immoo dubartiin tokko abbaa manaa isheetiif habitamtoodha. Caaffanni qulqullaa'aan bakka habitamtoodha. Qal'ates, dheerates, gabaabbates, furdates, fokkises, bareedes naa ta'a jettee ilaallattee itti heerumte sila. Erga heerumtee booddee hin jiru. Bitamuuma qabda. Lakkin bitamu jetta yoo ta'e dirqamaan namni heerumte malee jedhee dhaqee dirqamaan seeromsiisus hin jiru. Dhiisuu dandeessa. Naa ta'a jettee ilaallattee itti heerumtee naan garuu bitamiif bakka. Bitamiif. Onlaayinii kanarratti gaamma yeroo baay'ee namoonni baay'ee shawwadamu. Ilaalladhu sirriitti onlaayinii irratti isa ta'u ilaali sirriitti. Ilaali sirriitti. Adda baasi sirriitti. Sirriitti adda baasi. Callistee sagalee isaan natti bareede. Natti tole. Yeroo natti haasa'uun bareeda. Yeroo maaloo haa ta'uun bareeda. Qaamaan gaafa bira geessu moo bareeduu dhiisuu danda'a addooyye. Qaamaan gaafa bira geessu immoo akka sana ta'uu dhiisuu danda'a. Dhageesseetta. Okay. Sadaffaaf inni dhumaadha. Sadaffaaf inni dhumaa. Bakkuma tokko isinii dubbisee dhumanii xumura. Keessa ofii isheetiinis abbaa manaa isheetiif of kuuluu qabdi. Inni silaa bakkeedhaan of kuuluudha. Inni kun immoo keessa ofiitiinii of kuuluu. Boqonnaa 3 lakkoofsa 4 irra jira. Tokkoffaa Phexros jechuudha. Garuu of kuuluun keessan inni hin banne keessa namummaa keessanii isa dhokataadhaan haa ta'uu jedha. Kunis hafuura garraamummaa fi gabii isa Waaqayyo duratti guddaa gati jabeessa ta'e sanaan haa mul'atu jedha. Inni lammaffaadha. Bakkee ofiitiin of kuuluudhaan abbaa manaa isheetiif abboomamuu yeroo ta'u, inni sadaffaa inni dhumaa kun immoo keessa ofiitiin of kuuluudhaan abbaa manaa isheetiif abboomamuu. Keessa ofii, keessa namummaa ishee jechuudha. Keessa namummaa. Kana fakkaataatti gaafatamummaan abbaa manaa fi haadha manaa kan walii isaanii akkasuma
dhuunfaatti immoo kan isaanirraa eegamu kunoo kana fakkaata. Yeroo biraa immoo jaalala isa dhugaa qabaachuu kan jedhuun walitti deebina. Ayyaanni isiniif baay'atu, eebbifamaa, gooftaa isin haa eebbisu. Gaaffii yoo qabaattan karaa koomentii gaafachuu dandeessu. Eebbifamaa, gooftaa isin haa eebbisu. Ayyaanni isiniif baay'atu.